Ashama kan jirtu guyyaadha kan immoo Creating History Unity lammaffaa qabdee dhufee jira. Unity lammaffaa The Formation of the Modern Ethiopian Empire kan jedhudha. Modern Ethiopian Empire kan jennuun 1855 hanga 1906 kan ture jechuudha. Akkamitti akka uumamuu danda'e Unity kana keessatti bal'inaan wajjin ilaalla jechuudha. Viidiyoo kana keessatti immoo kan wajjin ilaallu The Ethiopian Long Distance Trade in the 19th Century. Daldala karaa dheeraa Itoophiyaa keessatti jaarraa 19ffaa keessa adeemsifamaa ture. Maal fakkaataa kan jedhu Unity kana keessatti wajjin ilaalla jechuudha. Jalqaba irratti trade yookiin daldala jechuun maal jechuudha akkasuma yookiin akkamitti eegale kan jedhu yommuu ilaallu, basically trade is the outcome of these human activities. Daldalli gochaalee ilma namaa kanneeniin akka uumamedha yookiin akka bu'uuraatti kan tajaajilan gochaalee isaan lameen gurguddaa kanneen jechuudha. Inni jalqabaa sedentary life kan jennuu fi akkasuma sulfur production. Kana qofa osoo hin taane akkasuma social division of labor kan jennuun akka daldalli uumamuuf akka bu'uuraatti tajaajilaniiru jechuudha. Sedentary life qubannaa yookiin haala qubannaa akka daldalli eegaluuf tajaajilee jira jechuudha. Akkasuma sulfur production yookiin oomisha jechuun hin danda'ame jechuudha gabaabinaan. Kunis akka daldalli eegaluu taasisee jira jechuudha. Social division of labor kan jennuun akkaataa hawaasni itti qoqqoodamus trade yookiin daldalli akka uumamuuf wantoota akka sababaatti tajaajilan jennee kaasuun ni danda'ama jechuudha. Based on the area it covered and the people trade in the 19th century can be divided into two. Isaanis local and long distance trade kan jennuun jechuudha. Daldalli kun immoo area bal'ina inni uffisu akkasuma namoota daldalicha keessatti hirmaatan irratti hundaa'uudhaan daldalli jaarraa 19ffaa keessa taasifamaa ture kun bakka lamatti qoonnee ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Isaanis local trade fi long distance trade san jennuunidha jechuudha. Local trade kan jennuun is a local exchange of goods mainly among peoples of the same region. It's usually held or conducted weekly. Local trade yookiin daldala naannoo tokkotti gaggeeffamu jechuudha. Daldalli akkanaa kun haala kamiin gaggeeffama? It is a local exchange of goods. Namootuma naannoo tokko keessa jiranitti meeshaalee naannoo sanitti argamu walitti gurguruudhaan kan taasifamudha jechuudha. Daldalli akkanaa kun naannoo wal fakkaataa same regionii fi akkasuma ummatuma naannoo tokko keessa jiraatutu kan wajjin gaggeessu maal jedhama? Local trade jedhama jechuudha. Daldalli local trade kun kan gaggeeffamu torbaanitti al tokko jechuudha. Guyyaa dhaabbataa irratti jechuudha kan gaggeeffamu. Inni lammaffaan immoo long distance trade isa jennuun yookiin daldala karaa dheeraa jechuudha. Daldalli karaa dheeraa immoo involve different markets, gabaalee adda addaa kan of keessa qabatu akkasuma different people, namoota adda addaa iddoo adda addaa irraa dhufan jechuudha. Akkasuma different region and variety of trade item, meeshaalee daldala adda addaa kan of keessatti qabatuun long distance trade jennaan jechuudha. Long distance trading yookiin daldalli karaa dheeraa kun kan gaggeeffamuun daldaltoota karaa dheeraa deemuudhaan daldala kana taasisanidha jechuudha. Marchaantiin yookiin daldaltoonni long distance trade kana keessatti hirmaatan caravan merchant warra jedhaman turan jechuudha. Isaan kunniin warra karaa dheeraa deemuudhaan
daldala kana gaggeessaa turanidha jechuudha. It was a country's import and export trade. Daldalli karaa dheeraa kun daldala biyyi tokko meeshaa gara keessaatti galchuudhaaf akkasuma gara alaatti erguudhaaf taasistudha jechuudha. Daldala karaa dheeraa sababa ta'eef karaa daldala kanaatiin meeshaa gara biyyaatti kan galu akkasuma gara alaatti kan ergaa turtedha jechuudha. Inni biraa immoo factors for the revival of the 19th century long distance trade in Ethiopia. Daldala karaa dheeraa kan immoo kan jaarraa 19ffaa kana keessa gaggeeffamaa tureef jechuudha. Faaktoriin akka inni cimu taasisan maal fa'aadha? Daldalli karaa dheeraa kun akka cimee itti fufu wantoonni taasisaa turan maal fa'a kan jedhu ilaalla jechuudha. Wantoota ijoo sadan tokkotu jira jechuudha. Inni jalqabaa political stability. Tasgabbaa inni poolitikaa sababa tureef jechuudha. Inni kun naannoo Red Sea yookiin galaana diimaa isa jennuun kana jechuudha. Namni yeroo san Ijiptiin bulchaa ture Muhammad Ali kan jedhamu daldaltootaaf nageenya akka jiraatu sababa taasiseef jechuudha. Waraannii fi wantoonni adda addaa sababa hin turreef daldaltoonni akka fedhanitti meeshaa karaa deddeebisuudhaan daldala sababa gaggeessuu danda'aniif daldala jaarraa 19ffaa kanaaf akka cimu taasisee jira jechuudha. Qabxiin inni lammaffaa daldala jaarraa 19ffaa kanaaf akka itti cimu taasisan inni lammaffaa inni when Russia controlled Caucasus in the 19th century. Rushiyaan yommuu biyya Caucasus jedhamtu kan yeroo ammaa Turkiidhaa olitti argamtu to'atte jechuudha. Rushiyaan jaarraa 19ffaa keessa. Sababa kanaaf Turkiin meeshaalee Itoophiyaa irraa bituudhaaf fedhiin isii ni dabale jechuudha. Meeshaalee akka warqeetii fi ilkaan arbaa kanneen fa'aa Itoophiyaa irraa bituudhaaf fedhiin isii ni dabale jechuudha. Kunis faaktarii isa lammaffaa ture jechuudha. Faaktoriin inni sadaffaan immoo the revival of European interest after the 200 years closed door policy of Ethiopians. Warri Awurooppaa naannoo jaarraa lamaatiif Itoophiyaa wajjin wal dhufeenya gaarii qabaachaa hin turre jechuudha. Sana booda erga jaarraa lamaan booda jechuunis jaarraa 19ffaa keessatti Itoophiyaa wajjin wal dhufeenya taasisuudhaaf fedhii qabaachuu isaaniiti jechuudha. Inni kunis akka faaktarii sadaffaatti daldalli karaa dheeraa jaarraa 19ffaa keessa Itoophiyaa keessa gaggeeffamaa ture kun akka cimu taasisee jira jechuudha. Warri Awurooppaa kun Itoophiyaa wajjin sababa hariiroo gaarii qabaachuu barbaadaniif ergamtoota sababa dippiloomaasiitiif akka Itoophiyaatti seenan namoota ergaa turteetu jira jechuudha. Isaanis keessaa muraasni Henry Salt kan jedhaman fa'a akka fakkeenyaatti kaasuu hin dandeenye jechuudha. Henry Salt namni jedhamu lammii biyya Ingilish gara Itoophiyaatti dhufuudhaan mootii Tigraay bulchaa ture yeroo sanaa Raas Waldasillaasee jedhamuun bara 1805tti wal qunnamuu danda'ee jira jechuudha. Namni biraa Haaris kan jedhamu immoo lammii biyya Ingilish jechuudha. Innis signed treaty of commerce waliigaltee mallatteesse jechuudha. Waliigaltee daldalaa wal qabatu akkasuma kan walitti dhufeenya isaanii cimsu mootii Sahala Sillaasee of Shawaa mootii Sahala Sillaasee Shawaa bulchaa ture wajjin waliigaltee mallatteessee ture jechuudha bara 1841tti. Namni inni sadaffaan warri Awurooppaa gara Itoophiyaatti ergan keessaa immoo Walton Plowden nama jedhamudha jechuudha. Walton Plowden immoo akkasuma innis lammii biyya Ingilish ture jechuudha. Innis mallattoo waliigaltee nama Raas Alii II jedhamu wajjin bara
1949 mallatteessee jira jechuudha. Faaktariileen asii olitti kaafne sadiin kunniin daldala karaa dheeraa jaarraa 19ffaa Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa turan kanaaf akka itti ciman taasisee jira jechuudha. Inni itti aansinee ilaallu immoo merchants of the long distance trade, daldaltoonni karaa dheeraa daldala karaa dheeraa Itoophiyaa keessa gaggeeffamaa ture kana keessatti daldaltoota akkamiitu hirmaataa ture kan jedhu yommuu ilaallu immoo there were two major merchants, daldaltoota beekamoo yookiin gurguddoo lamatu ture jechuudha. Inni jalqabaa daldaltoota beekamoo laman keessaa inni jalqabaa Zajabartii isaan jennuunidha. Zajabartiin kun muslim marchaantii turan jechuudha. Daldaltoota warra muslimaa turanii jechuudha. Daldaltoonni kunniin daldala isaanii kan gaggeessaa turan kaaba Itoophiyaatti jechuudha. Kaaba Itoophiyaatti daldala isaanii bal'inaan kan gaggeessaa turanidha jechuudha. Hanga galaana diimaatti deemuudhaan daldala warra taasisaa turanidha jechuudha. Isaan kun Zajabartii jedhamu. Inni lammaffaan immoo Afakaalaas warra jedhamanidha jechuudha. Afakaalaas immoo dominated in the south western Ethiopia, gara kibba dhiha Itoophiyaatti bal'inaan warra daldala taasisaa turanidha jechuudha. Warri Afakaalaas jedhaman kun immoo isaan kunniin beekamoo haa ta'an malee daldaltoonni baay'een turanii jiran jechuudha. Daldaltoota baay'eetu argaman jechuudha. Jaarraa 19ffaa kana keessatti isaan kunniin garuu bebbeekamoo sababa ta'aniif kaasne jechuudha. Daldaltoonni biroos ni jiru jennee jirra. Isaan keessaa immoo kan akka Affaarii fi Hararii isaan tokko jechuudha. Daldaltoonni Affaar daldala kan taasisaa turan along the east west, gara bahaatii fi dhiyaa akkasuma between Shawaa and Port of Djibouti, jidduu Shawaatii fi akkasuma buufata doonii Djibouti jidduutti warra daldala taasisaa turan daldaltoota Affaar turan jechuudha. Inni biraa immoo Hararii, daldaltoota Hararii. Daldaltoonni Hararii immoo between Shawaa and Gulf of Eden, galoo galaana Edanii fi Shawaa gidduutti warra daldala taasisaa turanidha jechuudha. Akkasuma daldaltoonni biroo kan kibba Itoophiyaatti daldala taasisaa turan the Somali and Boranaa merchants, daldaltoota Somaaleetii fi Booranaati jechuudha. Isaan kunniin daldala isaanii kan taasisaa turan kibba Itoophiyaatitti jechuudha. Akkasuma Keeniyaa fi Somaaliyaa gidduutti kan taasisaa turan jechuudha. Somaaliyaa fi Keeniyaa irraa gara kibba Itoophiyaatti daldala warra taasisaa turanidha jechuudha. The group of these merchants were called Safari. Gareen daldala kanaa taasisaa turan immoo maal jedhamu? Safaarii jedhamu jechuudha. Warri Safaarii kun kibba Itoophiyaatii fi Keeniyaa fi Somaaliyaa gidduutti warra daldala taasisaa turedha jechuudha gabaabinaan. Inni biraa immoo qabxiin ijoon beekuu qabnu maa inni Muslim merchants were dominant in the 19th century trade. Daldaltoonni muslimaa daldala karaa dheeraa Itoophiyaa kana keessatti doominaantii yookiin bal'inaan warra daldala gaggeessaa turanidha jechuudha. Sababni isaan bal'inaan daldala kana gaggeessaa turaniifis sababa gurguddaa lamatu jira. Inni jalqabaa external trade of Ethiopia was made with the Muslim Middle East. Daldalli Itoophiyaan biyya alaa wajjin taasisaa turte bal'inaan jechuudha. Bal'inaan kan isiin wajjin taasisaa turte warra Middle Eastiiti jechuudha. Middle East kan jennuun naannoo Saudi Arabiyaa fi Yamanii kanneeniin Middle East jedhama jechuudha. Warri Middle East kun immoo Araboota Muslimaati jechuudha. Sababa kanaaf daldaltoonni reefu kaasnee turre Zajabartii kan jedhaman kunniin fa'aa sababa kanaaf bal'inaan daldala karaa dheeraa Itoophiyaa keessatti kan hirmaataa turanis sababa kanaaf jechuudha inni jalqaba. Sababni inni lammaffaan immoo at the time they did not have access to land as much as Christians.
Yeroo sanatti warri musliimaa kunniin lafa qotaa hin turre jechuudha, yookiin agriikaalcharii irratti hirmaataa hin turre jechuudha akka warra kiristaanaatti. So it was better to do trade instead of agriculture. Sababa lafa isaaniitti fayyadamaa hin turreef maal gochuu isaanii fayyaa qonna irra daldalaaf filatanii daldala bal'inaan taasisaa soba turaniif daldala karaa dheeraa kana doomineet gochuu danda'aniiranii jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aatiif qabadhee kan dhufe kana fakkaata. Wanti yeroo itti aanu qabadhee dhufuu fi akkasuma wanti isinii hin galiin yoo jiraate komentii irratti naaf barreessaa. Waan daawwattaniif galatooma.